Akkam jirtu hordoftoota keenya irraa kutaa xumuraa boqonnaa kana qabannee dhiyaanneerraanis waraana ololaa akka jedhudha 4.5. Waraanni ololaa maayinni kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Waraana ololaa jechuun walitti bu'iinsa yaadaa yookiin ilaalchaa jechuuti. Yaadaan yookiin ilaalchaan walitti bu'iinsa uumamuu jechuudha. Sababa wal-dhabdee siyaas-dinagdeen oduu ololaa fi dhaadessaa walirratti haasa'uu yookiin labsuun waraana adeemsifamuudha yookiin gaggeeffamedha jechuudha. Maal gochuudhaan holola yookiin immoo oduu hin malle walirratti kakaasuudhaan waraana eegalamedha yookiin labsamudha jechuudha. Akkuma waraanni addunyaa lamaffaan xumurameen biyyoonni bahaa fi lixaa ilaalcha yaadaan bakka lamatti qoodamanii ture jechuudha. Ilaalcha yaadaan yookiin ololaa kana maal ta'anii turanii bakka lamatti qoodamanii turanii jechuudha biyyoonni bahaa fi lixaa. Sababoonni addunyaa bakka lamatti qoodan hedduu ta'anis dhimmoonni gurguddoon ilaalcha siyaas-dinagdee adda addaa hordofuu fi shaakaluudha jechuudha. Yookiin wal shakkuudha jechuudha. Wal shakkiin biyyoota gidduutti akka uumamuu fi ilaalchi siyaas-dinagdee sirrii akka hin taane ilaalchi siyaas-dinagdee adda ta'e hordofuu akka uumamuu ololaatiif yookiin immoo ka'umsa waraana sanaatiif sababa ta'a jechuudha. Ameerikaan kooministoota waan shakkiteef sirna kana addunyaa irraa dhabamsiisuu yookiin laaffisuu karoorfattee kaatee jechuudha. Biyyi Ameerikaa kooministoota yookiin immoo warra Raashiyaanotaa waan shakkiteef dadhabsiisuudhaaf yookiin immoo balleessuudhaaf yookiin laaffisuudhaaf kutatteetu kaatee jechuudha. Akka waliigalaatti garaagarummaa ilaalcha biyyoota bahaa fi lixaa gidduutti babal'achuun sababa isa ijoo ture jechuudha. Biyyoota bahaa fi lixaa kanneen jennu biyyooti bahaa kanneen akka Raashiyaa fa'aa kana Jaappaan fa'aa warreen jennu Chaayinaa warreen jennu kana biyyooti lixaa immoo kanneen Ameerikaa fudhachuutii dandeenya jechuudha. Garaagarummaan isaan kana gidduutti babal'achaatii dhufe jechuudha. Gama biraatiin bara 1945 booda biyyoonni ilaalcha kooministii hordofan kanneen akka Raashiyaan hoogganaman hundi Ameerikaa waliin wal-dhabdee guddaa keessa seenuu danda'an jechuudha. Bara kam? Bara 1945tti jechuudha. Waggoota 80 duratti wal-dhabdee keessa seenan jechuudha. Biyyoota Ameerikaa waliin gara wal-dhabdeetti seenuu danda'aniiti jiru jechuudha. Walumaa galatti waraanni olola biyyoota ilaalcha kaapitaalistootaa fi kooministootaa hordofan gidduutti dorgommii siyaas-dinagdee taasifamaa ture jechuudha. Kaapitaalistooti warra Ameerikaa gara Ameerikaa hoggotaan kooministooti immoo warra Raashiyaanotaati jechuudha. Wal-dorgommiin dinagdee biyyoota kana lamaan gidduutti yookiin immoo hordoftoota kana gidduu jiru babal'ataa dhufe jechuudha. Kunis waraanni ololaa waraanaa bifa ifa ta'een dirree waraanaa irratti kan taasifame mitiidha. Waraanni ololaa dirree irratti akka waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaatti kan taasifame hin turre jechuudha. Kanaafuu namoota tokko biratti waraana qabbanaa'aa jedhamuun beekama yookiin Cold War jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Inni kuni waraanni ololaa kallattiin jalqabamuu isaa kanneen agarsiisan keessaa waraana Kooriyaa lamaanii fudhachuutii dandeenya jechuudha. Inni kun waraanni addunyaa tokkoffaaf lammaffaan biyyoota hedduu kan hirmaachisee fi bakka hedduutti wal waraansi kan ture yogguu ta'u, inni kun immoo waraanni ololaa kun immoo biyyooti Kooriyaa lamaan bara 1953 fi hanga 54tti Kooriyaaf kaabaaf Kooriyaan kaabaaf kibbaa akka walitti bu'an ta'eeti jira. Akkasumas waraana Veetnaam lamaan gidduutti gaggeeffame bara 1956 fi 1974tti waraana gaggeeffamedha jechuudha. Innis around waggoota 18 jechuudha. Waraanota gurguddoo biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffaman keessatti Ameerikaa fi Raashiyaan alkallattiin maal taasisaniiru hirmaataniiru jechuudha. Inni sochii siyaas-dinagdeedha waan ta'eef daldala isaanii yookiin meeshaa isaanii karaa itti gurguratan isaaniif ta'eeti jira yookiin meeshaa waraanaa isaanii biyyoota kanneenitti gurguratanii waraana keessatti hirmaachaatii turan jechuudha karaa dugda duubaadhaani. Dabalataan dhimmoota keessoo biyyoota hedduu keessa seenuun ilaalcha isaanii Ameerikaa fi ilaalcha Raashiyaa jalatti bulaa akka turan yookiin akka bulan taasisaatii turan jechuudha. Dugda duubaan jedhi jechuudhaan jechuudha biyyooti kanneen akka Ameerikaa fi Raashiyaa kuni. Inni adda biraan haala kanaan harka keessa galfachuun haala siyaas-dinagdee biyyoota hedduu tasgabbii dhabuu fi jeequmsa siyaasaa keessa akka seenan taasisaniiru jechuudha. Akkuma amma addunyaa keenya irratti argaa jirru bakkoota adda addaatti wal waraansi ni jiru. Wal waraansa sana dugda duuba biyyooti jiran yeroo hedduu biyyoota Ameerikaa fi biyyoota Raashiyaadha yookiin waraana ololaa geggeessu isaanii biyyooti kaan immoo waraana keessa akka seenan dhiibbaa taasisu jechuudha dugda duubaan ta'uudhaani. Mootummaan Ameerikaa bara 1945 yeroo waraanni ololaa jalqabe waraanni ololaa yeroo jalqabe sanatti irraa walitti fufinsaan biyyoota sirna kooministii yookiin koominizimii hordofan hunda
irratti mormitoota gurmeessuu fi deeggaruun isaanii isaanitti duulchisaa turan yookiin itti duulchisaa turte jechuudha. Biyyi kuni bifuma wal fakkaatuun Raashiyaanis biyyoota sirna kaapitaalizimii yookiin kaapitaalizimii hordofan laaffisuun dhimmoota keessoo biyyoota adda addaa keessa seenuun mormitootaa fi finciltoota deeggaruun alkallattiin dhiibbaa taasisaa turanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma bara hedduu biyyuma keenya ollaa keenya kan taate Suudaanitti wal waraansi yeroo hedduutiin ni ka'a. Sababii wal waraansi hedduun ka'uuf irra caalaan rakkoo keessa isaanii osoo hin taane qaamoleen bakkee jiran yookiin biyyooti adda addaa garee faallaa lamaan deeggaruu isaanii biyyi inni tokko garee isa aangoo qabateeru yoo deeggaru biyyi inni adda biraan immoo garee faallaa ta'ee mootummaa sana mormaa jiru deeggaruudhaan akka wal waraansi sun hin dhaabbanneef dhiibbaa taasisu yookiin alkallattiin keessatti hirmaatu jechuudha. Akkasumaan dorgommii meeshaa waraanaa oomishuu daran cimaa ture jechuudha. Biyyooti meeshaa waraana isaanii biyyoota wal waraanaa jiran gidduutti gurgurataa deemuudhaan wal waraansi yookiin babal'achuun meeshaalee waraanaallee bal'inaan akka oomishamu yookiin meeshaa waraana sanaaf oolu bal'inaan akka oomishamu gochuu keessattis qooda mataa isaatii ba'ataa ture jechuudha. Waraanni ololaa akka jennu kunis garee lamaan gidduutti wal morkiin cimaan akka ta'u taasisee jira jechuudha. Ameerikaanotaa fi Raashiyaanota gidduutti bara 1990moota booda xumuramuun waraana ololaa miidhaa fi bu'aalee gurguddoo fidee jira jechuudha. 1990moota keessa waraana ololaa akka jennu kun xumuramuun isaa maal fidee jira? Miidhaawwan fidee muraasa qabatee jira jechuudha. Isaan keessaa diinagdeen biyyoota adda addaa qancaree jira yookiin diinagdeen biyyoota adda addaa bakkatti hafeeti jira jechuudha. Biyyoonni akka Kooriyaa Kaabaa fi Kibbaa bakka lamatti qoodamuun hafaniiru. Biyyooti Kooriyaa Kaabaa fi Kibbaa jennu kun amma adda citaniiti jiru jechuudha. Hanga ammaatti walitti hin dabalamintiin jiru. Meeshaalee waraanaa gurguddoon summaawwan yookiin atoomiik boombii fi niwukileeraa oomishuun addunyaaf sodaa guddaa ta'aniiru. Kanneen akka biyyoota Iraan fudhachuu dandeenya. Amma kanneen atoomiik boombii dhoksaadhaan oomishaa jiran biyyooti hedduunis ni jiru. Inni kun addunyaaf sodaa guddaa yeroo itti uumedha. Inni kun miidhaa gurguddoo muraasa waraanni ololaa gaggeesse keessaa isa tokkodha. Gama bu'aaleetiin immoo guutummaan guutuutti bilisoomuu biyyoota Afrikaa fi dagaaguu saayinsii fi teekinooloojiin bal'inaan kan dhufedha jechuudha. Fakkeenyaaf bara 1990mootaasitti biyyooti Afrikaa hundiyyuu hirkattummaa yookiin immoo koloneeffattummaa biyyoota Awurooppaa kamirraayyuu bilisa ta'anii yeroo itti of danda'anidha jechuudha. Waggooti 35 kunneen yookiin 1990mootaa kaasee hanga ammaatti jiran kuni akkasumas dagaaguun saayinsii fi teekinooloojii bal'inaan yeroo itti mul'ate yookiin biyyooti teekinooloojii yeroo wal dorgomutti ce'anidha jechuudha. Inni kuni akka waliigalaatti waraanni ololaa sirna siyaas-diinagdee Raashiyaatiin kan ka'e biyyoonni garee kooministii hordofan dadhabuu danda'aniiru jechuudha. Biyyooti garee kooministii hordofan dadhabaniitii jiru jechuudha. Gama biraatiin immoo Ameerikaan gargaarsa biyyoota Ameerikaan deeggarsa biyyoota tokko tokkoof taasisuu isheetiin dhiibbaa alkallattiin garee kooministootaa dadhabsiisuun biyyoota hedduu gara ilaalcha mataa isheetti yookiin kaapitaalizimiitti fiduu dandeesseeti jechuudha. Biyyoota ilaalcha Raashiyaanotaa jala baasuun yookiin immoo ilaalcha koominizimootaa jala baasuudhaan gara kaapitaalizimiitti yookiin immoo ilaalcha Ameerikaanotaatti deebisuuf dandeesseeti jechuudha. Biyyoota adda addaa deeggarsa taasisuufiidhaan Ameerikaanii walumaa galatti dadhabuu kooministootaa fi imaammatoota siyaas-diinagdee jijjiirrachuu Raashiyaa irraa kan ka'e waraanni ololaa bara 1990moota booda xumuramuutii danda'eera jechuudha. Kooministoonni fi imaammanni siyaas-diinagdee Raashiyaa jijjiiramuu irraa kan ka'e bara kana 1990moota keessa waraanni ololaa dhaabbateetii jira jechuudha. Kana haala hanga ammaatti ilaalleen waraana ololaa maal akka ture bal'inaan ilaalleetii jirra. Cuunfaa boqonnaa kanarratti gabaabinaan ol yaadachiisuuf isa paartii jalqabaa fi lammaffaa dabalatee isaarraa waliin bara jalqabbii yaadonni haaraa maddan irraa jalqabee jijjiiramoonni gurguddoon addunyaa irratti mul'ataniiru. Jijjiiramoonni gurguddoon mul'atanis kan akka dagaagina abuurraa addunyaa yookiin biyyooti kan abuuramurraa kan ka'e ardiin haaraan argamte ardii Ameerikaa ta'uu ishee kutaa jalqabaa keessatti waliin ilaalleerra. Ilaalcha haaromsaa fi sochii faallaa haaromsaa fa'i kan jedhan bal'inaan ilaalleerra. Yeroo Maartiin Luuter fa'aa itti ilaalcha haaromsaa qabatanii ka'anitti warri faallaa haaromsaa immoo ilaalcha adda biraa qabachuudhaan mormii yeroo itti irratti kaasan paartii lammaffaa keessatti ilaallee turre. Keessattuu jaarraa 16ffaa irraa eegalee sochiilee haaromsaa fi faallaa haaromsaa amantii waliin wal qabatan mul'ataniiru jechuudha. Haaromsa kana keessatti amantiin pirootestaantii amantii kaatoolikii irraa akka adda ba'e bal'inaan kutaa jalqabaa keessatti waliin ilaalleerra.
Gareen haaromsaa jijjiirama barbaadan qajeeltowwanii fi adeemsawwan amantii kaatoolikii akka fooyya'uuf dhiibbaa taasisaa turanii, haa ta'u malee amantiin kaatoolikii adeemsaaf qajeeltowwan isaa akka fooyya'u sababa fedhii dhabeef dameen amantii kiristaanaa pirootestaantii hundeeffamuu danda'eera jechuudha. Warri abbootiin aangoo yookiin abbootiin qabeenya horachuuf amantaa kaatoolikii da'oo godhatanii jiran yaada sana waan mormaniif amantaan pirootestaantii hundaa'uu danda'ee jira jechuudha. Jalqaba jaarraa 18ffaa irraa eegalee sababa warraaqsi industirii babal'ateef addunyaan jijjiirama gurguddoo keessa seentee jirti jechuudha. Warraaqsi diinagdee sababa eegaleef warraaqsa industirii ka jedhu keessatti boqonnaa kutaa lammaffaa keessatti bal'inaan kan waliin ilaalle jechuudha. Addunyaan gara jijjiiramuutti dhufte yookiin immoo jijjiiramni industirii bal'inaan geggeeffamuu eegalee haaluma kanaan bara 1750moota keessa dagaaginni industirii biyya Ingiliziitti jalqabe biyyoota hedduutti babal'achuu eegale jechuudha. Dagaaginni warraaqsa industirii kunis jiruu fi jireenya dhala namaa jijjiiruu danda'eera yookiin immoo rakkoolee furuu danda'eera jechuudha. Haa ta'u malee meeshaaleen waraanaa gurguddoon oomishamuu fi hundeeffamuun gareen waraanaa adda addaa akka waraana addunyaa tokkoffaa waraana addunyaa lammaffaatti akka hirmaatan yookiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa akka ka'u taasiseera jechuudha. Waraanni addunyaa tokkoffaa keessatti bal'inaan biyyooti akka Jarmanii akka garee kophaatti hundeessanii fi Ingilizii, Faransaay fi Raashiyaan garee kophaatti hundeessanii akka waraanni addunyaa ka'u ta'eera. Achi keessatti bakka bara 1919 Versailles yookiin immoo Faransaayitti waliigaltee mallatteeffameen Jarmaniin akka beenyaa kaffaltu ta'us beenyaa sana kaffaluu waan hin dandeenyeef waraanni addunyaa lammaffaan bara 1939tti akka ka'ee bal'inaan ilaallee turre. Walumaa galatti madduu yaada haaraa fi jijjiiramni gurguddoon addunyaa irratti mul'achaa dhufuun jalqabbiin bara haaromsaatiif bu'uura ta'aniiru jedha. Isa kanas waliin ilaallee turre bal'inaani. Gama biroon warraaqsi industirii jalqabbii waraana addunyaa lammaffaatiif bu'uura ta'ee jira jechuudha. Warraaqsi industirii bu'uura waraana marsaa lammaffaa ture jechuudha. Mee gilgala boqonnaa kana akka xumura waliin hojjenna. Warraaqsi industirii faayidaa malee miidhaa hin qabu jedha asirratti. Warraaqsi industirii faayidaa malee miidhaa hin qabu ture jedha. Sobatudha jechuudha. Maaliif faayidaan yeroo sana argamsiise League of Nationsiin akka hundaa'u yookiin immoo United Nationiin akka hundaa'uuf ga'ee mataa isaatii qabaatee kan darbe ture jechuudha. Lammaffaarratti abuurraan jaarraa 15ffaa fi 16ffaa keessatti Poorchugaal gahee olaanaa qabdi ture. Kunis dhugaadha. Jaarraa 15ffaa fi 16ffaa keessatti Poorchugaal dhiibbaa guddaa geessisaa turte yookiin immoo gahee olaanaa qabaata turte jechuudha. Abuurraa geggeeffamaa ture keessatti dhugaadha. Sadaffaa sochii madduu yaada haaraa sochii amantii Awurooppaa lixaa keessatti eegale jechuudha. Inni kunis dhugaadha. Awurooppaa lixaa keessatti eegaluun gara biyyoota biraa keessatti babal'ate jechuudha. Sochiin haaromsaa sochii adeemsa faallaa kitaaba qulqulluu tarkaanfachiisan irratti xiyyeeffatee kan geggeeffamedha. Sochiin haaromsaa sochii amantii kitaaba qulqulluu warra tarkaanfachiisan irratti osoo hin taane amantii warra kaatoolikii irratti xiyyeeffate. Kanaafuu kun sobadha. Shanaffaa sababoota bu'uuraa ka'umsa waraana addunyaa tokkoffaa keessaa tokko sabboonummaadha. Sirrii mala sabboonummaan sababa ka'umsaa tokko ture jechuudha. Deebii sirrii filadhu ka jedhu kanaaf lammiileen Poorchugaal jalqaba fiixee Afrikaa kibbaa gahe eenyu jedha. Baaskoo Dagaamaa jedha. Bartolomeo Daayez, Kiristoofer Dagaamaa, F Maajilaan jedha. Baaskoo Dagaamaan gara Ameerikaatti Hindiitti imalee Bartolomeo Daayez gara Afrikaa kibbaatti imalee Poorchugaal irraa ka'uudhaan kanaaf baadha kan ta'u deebiinsa. Sochii haaromsaa keessatti kamtu gahee olaanaa qabaadha. Sochii haaromsaa keessatti namni gahee olaanaa qabaataa ture nama Maartiin Luuter nuti jennudha jechuudha. Inni adda biraan sadaffaarratti mootota Itoophiyaa durii armaan gadii keessaa isa kamtu amantii kaatoolikii jalqaba fudhachuun akka amantii hawaasaa ta'uuf kan labse isa kami jedha. Faasiliidas, Suusiiniyoos, Izaanaa, Tasfaa Iyesuusii kan hin jedhu. Jalqaba irratti akka ilaallutti Faasiliidas amantii sana yaada sana mormaa ture. Garuu dhumarratti gara amantii sana akka fudhatu dirqisiifamee ture. Dhumarratti haadha kanaafu Suusiiniyoos kan inni taasise yeroo aangoo qabatetti biyyi amantii keessoo mataa isheetiin yookiin immoo bakkeerra namni akka galee dhiibbaa irratti hin taasifne nama taasisaa ture. Kanaafuu Faasiliidas ture. Inni afuraffaan warraaqsi industirii gulantaa hawaasaa inni uume isa kami? Warraaqsi industirii gulantaa hawaasaa inni uume dafqaan bultootaaf, qonnaan bultootaaf, abbootii warshaaf. Gulantaa hawaasaa isa kam uume?
abbootii warshaadha jechuudha. Gulantaa inni uume abbootii warshaadha bal'inaan akka babal'atan akka ta'uutti dhufe yookiin gara industiriitti ce'amuutti deebi'e jechuudha. Kamtuu jalqabamuun waraana addunyaa tokkoffaatiif sababa battalaati jira. Sababa battalaa waraana addunyaa kan ture sabboonummaa ture jechuudha. Militarizimii hin turre ajjeefama Firaans Ferdinand inni kun waraana lammaffaaf sababa ta'e ajjeefama Abrahaam Lincoln inni kunis miti. Kanaaf deebiin sabboonummaa ka jedhu yookiin irratti ka argannudha. Ja'affaa waliigaltee guddaan xumuramuu waraana addunyaa tokkoffaa irratti godhame eessatti godhame? Faransaay Varsaayilas ka jedhamu ture jechuudha. Kanaaf haadha. Taateewwan seenaa armaan gadii keessa armaan gadii bara dhihoo gara fagoo tarreessuun barreessi jira. Isa kana bal'inaan dubbistanii akka dhiyeessitan abdiin qaba. Maaliif bal'inaan kutaa paartii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa irratti isiniif dhiyaateeti jira. Asirratti xumurreeti jirra. Kan boqonnaa afuraffaa walumaa galatti kutaa hundayyuu kan itti aanu boqonnaa shanaffaa qabannee isiniif dhiyaanna. Peejii kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif qooduu akka hin daganne yaada qabdan toora koomentii keenya irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Waan hordoftaniif galatooma.